Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenyiif araarri waaqayyoo lafuma jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu daawwattoota koof kabajamtoota ebbaaf ilalaal waan dhugaa soofan deema kanaaf naattas nagoosise jedhamti waan dhugaa gaafasanii jedheetu dubbicha keessa sinuma jira jechuudha amma kaa jechuudha amma jechuudha nama nani mushalla godheetu arrabsu viidiyoo kan amma dhumaatti odoon dhaggeeffatiin koomantiin barreessinaa anaa dhufus jettaniin barreessinaa koomantiin dhugaa shiishiidhuma qucullisuudhuma shi barreeffadhaa isuma keessan jiru barreessaa haadha eebbaa jaalattaniidhaaf jibbitaniidhaaf koomantii shi jajjabeessuu doon ta'in koomantiin dhugaa shi duk godhaa akkam jirtu fayyaa keessanii warri mana maadaamii keessa jirtan maadaamiin keessan akkam fayyaa ishiitii hoggaana daawwattan sinitti dheekkamti moo akkam moo gurruma keessa godhattanii odoo haadha eebbaa dhaggeeffattanii shiw gootu akkamidhame jirtuu qimamoota keenya akka fayyaa keessanii nagaa keessanii isa dhugaa karaa kanaan asumaan jechuudha ijoollee biyya arabaa keessa hojjetan hunduma keessan isinan jaaladha dhugaa eebbuu ko isinan jaaladha akkasumas jaalala koo isin ibsaa akkasumas immoo warra kaanis immoo isin jaaladha garuu riilii isaanii bakka oduma fiiganuu odumaas jedhanuu odumaachi jedhanuu odumaasiif jedhanuu bakka amma taate san daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 inuma sin daawwatu yoo isin keessattuu faa waan nama kufashiisu waanuma bakka qiba maadaamii isaanii itti waccee itti dagachuu barbaadan jechuudha waan nama kufashiisu fidaa fi hin daawwatu isaanii dhugaa cinqiin jaalatan malee kolfa hin jaalatu maaliif asii waan cinqii nu waan cinqii terkidee maadaamiin achii cinqitee maatiin asii immoo qarshiin jireenya Itoophiyaatti waddadeen qaalee jedhuun dhugaa rabbii ishiin achi teesseetuma miila ishee olirra natti akkasumatti teessee waan fiddutti fakkaata. Kanaaf waan cinqii isaanitti hin fidinaa jechuu kooti jechuudha karaa gama biraa malee warroota kaanis sinan jibba jechuu koo miti sinan jaaladha. Hani Abdallaa koo Awurooppaa keessaa na daawwattu koo Hani Abdallaa koo ijoollee warra Awurooppaa keessaa na daawwattan meenaa barreessaa koomantii naaf godha obsi waan uumaalii faayisatti badanii jirtu uumaalii koo sini uumaalii jechuudha argee hin beeku sini jirtu wiikeedha Ingiliziyaan na ilaalatan isaanii fi Hani Abdallaa kootii warri kaan immoo jirtu boontuu Wallaggaa sabboontuu Wallagga lixaa miti immoo ilaalama sabboontuu Wallagga lixaasan intaloo maa oduu sitti buusee oduudhumatti buuse rabbii dhaqaa tolaadhaa yuutuuba ishii jala deemtanii ilaaltan jechuudha oduudhumatti buuse intaloo suuta jedhii yaa rabbi koo isa iyyuu maal jetti seeta sabboontuu Wallagga lixaa ani koo nama kanatti dubbachuudhuma saayyuu jaaladhu qoree baala waraanti takka nama goote wii daqiiqaa 3 isinitti baay'isa kana caala jechuudha gara mata duree kootti tangalaa haadha kakuu eenyuma narraa hidhata kakuu tuubii eenyuma narraa hidhata nama narraa hidhatu nabi kakuu tuubii dhaqaati jechuudha dhugaa warri kakuu tuubii hin beekne dhaqaatuma sarchii godhaatii jechuudha daawwadha mana ishee maaltu eenyumatu nurraa si hidhata maraatti intaloo si hidhannu waanuma ishiin na gootu waanuma ishiin na goote waanuma ishiin naan jette amma dhumaatti viidiyoo kana dhaggeeffadha wayin daqiiqaa 9 wayin daqiiqaa 8 waraaba kanaaf amma dhumaatti na dhaggeeffadha jettee immoo isa karaa keessaa na guutu isa karaa keessaa mushalallaqna dhumaatee na arrabsitu immoo jettee miidiyaa irra fiddeenaa furti teesse kakuu miidiyaa kakuu tuubii dhamdee miidiyaa miti kakuu tuubii suma dhugaa wakka iluma na gubde garaacha koo kana yaa bu'aa kana goote bukkina goote ilaa isinitti ani madda uleen tokko qopheeffadheera dhaqee miila ishee caccabsa
tokko isinitti agarsiifadha walichayyuu. Ilaa kun jechuudha. Kanumaanan dhaqee miila ishii jala daaka. Natti hin qabaminaa. Nattis hin dubbatinaa. Dhaqee suutuma jedhee miila ishii jala daaka. Intaloo maal jechuudha? Waan fayyoon na goote moo kakuutuu bittee yoo jetti kan kakuu sin jedhamu waan fayyoon na goote moo bara koo keessatti waan fayyoon na goote gudiidhuma fayyoon na goote amsaaluu na reebsifte waan fayyoon na goote moo 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 maaloo ijoollee namumatti akkamitti siquu na reebsifte bar maalitti taloo qiimii waggaa meeqanarraa qabdi haaladhuma waggaa meeqanarraa qabdi haala kakuu fayyoo gudiidhuma natti bahe siniin jedha waan ishiin na goote moo waan ishiin na goote tokko na sinitti madda tokko jettee teessee na dhaggeeffatta tokko jedhi barreeffadhu waan ati na goote waan na goote sitti madda tokko jedhi barreessi tokko jedhi eeshi warri kaan immoo lama jedha naa barreessaa warri kaan immoo sadi jedha naa barreessaa warri kaan immoo afur jedha naa barreessaa 5 jedha naa barreessaa amma kudhanitti warra naa barreessitan tokko 2 5 jettanii amma kudhanitti na barreessitan isinitti ani gudii ishiin na goote maal namni kun maali namni akkasii maal namni akkasii maaluma jettu kakkan namni akkasitti namatti naafu nama maalittu kan nama abbaa manaa nama reebsisu maalittu kakkan maaluma jettuun barreeffattanii isinitti moo ijoollee barreeffattanii isinitti moo tokko 2 3 itti barreeffattanii isinitti moo waan ishiin na reebsifte kaa tokko jedhee isinitti maa dhaggeeffadha tokko jechuudha la nan ishii dhaqee manatti narreebaa kana qabadhaa narreeba tokko jedha nan arrabsa 2 jedha kaballaan itti cufa 3 jedha waan ishiin na goote immoo koomantii ishiin na barreessite immoo dubbisaa dhaqaatiisa viidiyoo kaleessaa jala Intalo sitti agarsiise inni qaxxaaresse. Koi baatirii ibsee jechuudha. Baatirii sitti agarsiise baatirii sana inni qaxxaa ishii baay'oo sitti agarsiise jechuudha. Akkasitti ragaa walitti gurre. Namni harkumaan nama farrabsiisa yaa rabbii ko harkumaan ofitti fideen of sarrabsiise inni qoosaadhaaf mammaatti nan qoosee waan fayyoon na gooteen sinitti maka asumaan waan fayyoon na gooteen sinitti ma tokko jedha akkasa dhugaa waan ishiin na goote ji'a guuteera ani ji'a guuteera dhugaa rabbii isuma dhugaa ko ani ji'a guuteera ijumaan argee hin beeku isuma dhugaa ji'atti hoodhu jennaan ilaa akkasumatti jechuudha ilaa akkasumatti hoodhu jennaan fayyoon jechuudha hoodhu jennaan hophu na gooteet ilaa asirraan na rukutte asiin na fuudhe gara sanitti akkasitti na jallise akkasuma godhe akkasitti tabbi lafatti na godhe maayidhaan hin jettaniire dolaaran isuma dhugaa rabbii ani eebbaaf beekoo irratti dolaara argee beeku eebbaaf tuubi irratti yeroo tokko gizee gannat beeksisanii eenyu maqaa ishee mucooni immuun fudhuftee beeksifte tokko dolaara
dhibbaaf kudhannaa kaffaluu isaa argeera. Kanaan alatti yeroo torbaatama caalaa kaffaleen beeku. Isuma dhugaa fayyoon dhuftee jedhi jennaan gaafa akka bal'aa natti cuftu jechuudha. Kalee samtii raadisaansiin namaa kaffalu. Doolaara yeroo 800 mataa kona fuutee dhaana gootena jedha akkasumatti akka buna dhufa kuftee lafaan na dhoofte fayyoon. Isuma dhugaa lafaan na dhoofte. Lafaan na dhoofte. Jedhee laphee koo gaafan jedhu. Jedhi jennaan biyyoon 300-400 irraa ka'uu didee socho'uu didee maalan godhaa haadha gaaddisee ta'ee abbaa gaaddisee ta'ee hodii walii gadi araqee koo malakkee 2 dhuguu 300-400 darbuu didi. Amma jedhi jennaan hoo jedhetti biyyoon koo 1,000 2,000 5,000 galee malee shiifaa 5,000 goote kaballaa 5,000ti yoo goote lafa na dhoofte. Kana jechuun baay'ee nama dhibba baay'ee nama naarsitu maal jechuudha fayyoo akkasitti nama rukutuun akkasitti laphee namaa cabsuun akkasitti nama naasisuun maal jechuudha narraan hidhattanii akkasitti lapheen koo akkasitti Sama luka, namba, nande mana anje, lakin demin injere, malas mata injere, malas mata ika, malas mati bika injere jechu. Kanaaf jechuudha, akati, akka kona taati jechuudha. Sama luka, linki shi kana jalan pinsini godha, akana ebbisashe, sama luka naaf ebbisa. Namni waan xiqqoorratti nama neebbifne waan guddaarrattis nama neebbisu asumaan immoo sin jaalladha ishee bareedduu qaba. Isuma dhugaa gatiidhumaan faayidaadhaaf odoo hin ta'in akkasumatti sin jaalladha. Ishee bareedduu fayyoo sin jaalladha. YouTube ishee isaan kakuu guddifnuu fi 5,000 1,100 agarsiisu maali jiru. Islaamiin Oromoon kun miilii namtee wal guddisuun beeknu uffata irra Anne kajechuudhaas qaqqabnu haadha eebbaa ta'aati waaqayyo si haa eebbisu haala mana kee bara kee eebbifaminaan jedhanii dhugaa dhaqqeen namoota hunduma ilaa ishii namallee arrabsitu cabillee haa jettu falaxamillee haa jettu kutamillee haa jettu biidiyoon anna asirratti piinis ni godhu dhaqee kan maqaa haadha eebbaatiin jedhaati waaqayyo si haa eebbisu bara kee haa eebbisu naaf jiraadhu naaf guddadhu dagaagi mul'adhu yaantala keenya jedhaati naa barreessaa fi dhugaa naaf eebbisaa sumaani orookoo atis galatoomi hundi keessanis yaa warri mana ishiitii dhuftanii na daawwataa jirtanis warroonni mana koo keessa dura jirtanis karaa adda addaa sheerii adda addaatiin dhuftanis wanti biyya lafaarratti gaariidha jedhee ta'ame hundisaa siniif haa ta'u hamiin jedhaa qaba hundisaa haratee waan biyya lafaa kanarratti gaa Hari aja itu sini fi kopai undum tu di sini patah di pifama galatoma udas senen jadat senang kabaca video fayore buna mau 3 minut bye bye.